akkamitti online irratti karaa salphaatiin qarshii hojjechuu dandeenya warra jettaniif kuni fala. So guys, akka screenshot kanarratti argitanii $50 website kanarraa hojjettee baafadheen ture jechuudha. Isinis hojjechuu dandeessu kuni karaa salphaadha. Beeksisonni kaampaanonni gurguddoo website kanarratti galakkisan ilaaluudhaan kaampaanonni garagaraa beeksisa isaanii sirriitti beeksisuu fi birroota miliyoona lakkaa'amu baasu. Isinis carraa kana fayyadamuudhaan website kanarratti akka qarshii hojjechuu dandeessan kanan isin agarsiisu ta'a. So website kana karaa lamaan argachuu dandeessa. Karaa tokkoffaa description irra isiniifan ka'a. Karaa lammaffaan immoo kiroomiidhaan akkamitti akka argachuu dandeessan kana sitti himuta. Karaa tokkoffaa fayyadamne bareeda. Warri channel kana farataatan channel kana subscribe gochuu fi video kana like gochuun dagatina. Video kana akka baay'ee irraa barattanii fi dhumatti ilaaltanii akka sirriitti qarshii irraa hojjechuu dandeessan abdiin qaba. So guys, karaa kiroomii keenya deemuudhaan kilik goone search goona jechuudha. Asirratti akka argitanii video kanarratti star click jennee search goona jechuudha. So star click goone erga search goone booda wantootni akkana nuuf hojjetu as biratti argitan star click kan jedhu kana nuti qo'astu gadi ergachuu kaastanii booda karaa kanatti nu fidaa nuti haaraa warra taanee fi haaraa warra nuti haaraa register goona waan ta'eef wanti goonumaa inni sign up kan jedhu kana filanna jechuudha. Kana jechuunis karaa jalaatiin sign up kan jettu kun jirti jechuudha. Sign up kan jedhu kanarratti nu cuqaasu. Strategy ani isin agarsiise kana darbuu qabdu malee qarshii isinii kaffalamuu danda'u jechuudha. Kana jechuunis publish account kan jedhu jira iddoo kana jechuudha. Publish account kan jedhu irratti nu cuqaastu jechuudha. Sign up for publish account. Publish account jechuun namoota dhuunfaa warroota achirratti birrii mee gochuudha jechuudha. Investment yoo jettan immoo dirjitootatu investment godha jechuudha. Achirratti invest gochuu meeshaa keessan beeksisuu barbaadan investment kan jedhu sanii tuqxu jechuudha. You first name jedha as biratti akka argitan. You first name jedha, your last name jedha, date of birth jedha. Kan isin guuttan first name keessan ni guuttu jechuudha. First name erga guuttanii booda last name keessanis ni guuttu. Your date of birth. Date of birth kanarratti of eeggannoo gochuu qabdu. Date of birth kana irraanfachuu hin qabdanii jechuudha. So yeroo withdraw gootan date of birth keessan isin gaafata waan ta'eef date of birth keessan irraanfachuu hin qabdan. So erga date of birth keenya galchine booda asirratti maanni your home, your city, where do you live fi zip code keenya nu gaafata jechuudha. Kanas akkuma inni jedhe home keenya, city keenya, where do you live keenya nu galchine jechuudha. Zip code fi postal code kana bira yoo geessan maanni yoo barbaadan karaa Google keessanii deemuudhaan maatismaa zip code, maatismaa postal code jettanii akka biyya keessanitti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf amma yookiin postal code kiyya duwwaa yeroo afurii kana jechuunis karaa Finfinnee yoo jiraattan 1000 karaa Adaamaa 4000 fi 20 karaa Google irratti kan akkanatti sarachanii beekuu dandeessu jechuudha. Erga akkas gootanii booda maanni lakkoofsa bilbilaa keessan isin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keessan isitti guuttu. Duwwaa 251 jalqaba isin 9 itti dabaltanii lakkoofsa bilbilaa keessan itti guuttu jechuudha. As biratti email address keessan galchitanii confirm gootanii achumaa fi password keessan itti galchitu jechuudha. Password keessan hanga strong as biratti isin fiduutti ni yaaltu jechuudha. Biratti security question isin gaafata. Security question man barbaadan galchuu dandeessu. Barbaachisaa akka as biratti kan galchuu qabnu maanni referral code keenya jechuudha. Referral code keenya as biratti galchuu qabna. Referral code as biratti screen irratti isin agarsiisu kana referral code kana iddoo as biratti referral code jedhu kanatti galchuu qabdu jechuudha. Maaliif yeroo gallu sign up bonus akka nuuf kennuuf jechuudha. 54 duba 84 iddoo referral bonus isin nu jedhu sanitti galchuu qabna. Saniin immoo interview captcha nuun jee akka captcha asirratti argitan kana akkuma akkanatti as biratti wal fakkeessuu qabdu jechuudha. Erga ulaagaa isinitti mee wanta hundaa guuttanii booda wanti isin jechuu qabdan register an jedhu kanas jiratti argitan kana tuquu qofa jechuudha. Erga sirreeffanii booda confirm jennaan jechuudha. So bifa kanaan create ta'aa jira jechuudha. Nuti eeguu qabnu permanently xiqqoo ishii secondii kurna wayi xiqqoo ishii nu eegsisaan kanaan send activation email jenneeni kara email keenyatti deebi'uudhaan asirratti argitanii star click nu ergeera jechuudha. Email keenyaan nuti maanni as biratti ufne activate now anjoo kana iddoo kanatti argitan activate now kan jedhu kana dirquna jechuudha. Sign goone booda as biratti email keenya waan save goone waan ta'eef as biratti nu gaafata. Nuti continue jechuu bicha nurra jiraata. As biratti captcha as bira jiru kana 3 kan jedhu kana bifa kana erga guuttanii booda sign in jettuuni inni permanently dafee karaa account keenyatti dhufa jechuudha. Yeroo kanaaf nuti jalqaba waan taaneef aadota 14 asirratti nu dhiyaata. Aadota kana hojjechuudhaaf hanga doolaara tokko asirratti argachuu dandeenya jechuudha. Asirratti akka argitaniin hanga doolaara tokko asirratti aadonni ni jiru. Hanga doolaara tokko asirratti hojjettu jechuudha. Maal jechuudha? Google irratti deemtanii appota garaagaraa review kennuudhaan doolaara tokko hojjechuu hanga doolaara tokko hojjechuu dandeessu fi kan itti aanu immoo iddoo kana isaan
So kan itti aanu immoo isaan kana adoonni garaagaraa jiru jechuudha. Maasdoo magariisa kana tuquudhaan iddoo kanaanis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Tokko tuqnee akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisu. Liinkii sana erga tuqnee booda maastaawoqoota garaagaraa akkanatti nuuf akkanatti erga ofee booda maanii nuti kan gochuu qabnu duubatti deebi'uu qofa wanti nu barbaachisu homtuu hin jiru. Bifa kanaan erga kilik goone booda adoota garaagaraa as biratti nu fida. Google Play Store irraa appota jiranis review kennuudhaan karaa doolaara tokko hojjechuus ni dandeenya. As biratti liinkoota as biratti mallattoo magariisa kanaan linkota as biratti mallattoo kanaan kaa'aman irra cuqaasuudhaanis hojjettan akkamitti akka baafachuu dandeessan kanaanis agarsiisuudha.